seera ba'u boqonnaa 13 lakkoofsa 17 irraa kaasnee na dubbista. Achumaan immoo seeruma ba'u boqonnaa 14 irraa kaafnee wajjin ilaalla. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo biyya garbummaa akka jiraannu hin barbaadu. Barbaada? Ha? Hin barbaada sin gaafachaa jira. Hin barbaadu. Hin barbaada? Barsiisan barbaada? Akkasin ofirraa buutanii waaqeffattan, akkasin ofirraa buutanii hojjettan, akkasin mana isaatiif eebba taatan barbaadu. Garuu hafuurri garboonfataan tokko tokko jiru. Ani gadi dhiisu kan jedhu har'a humna maqaa Yesuusiin gassiniisa. Ameen. Isti hafuura garboonfataa jedha. Nageenya tasfaayina nageenya. Hafuura akkamitti? Hafuura garboonfataa. Hafuura garboonfataa. Hafuura umurii guutuu gassi qabe. Ganama barii kana Waaqayyo waraane. Waaqayyo waraane. Waaqayyo waraane. Mee sagalee guddaadhaan irkaa ba'eera jedha. Shaakalaa baaboolaa jee namoota baay'eetu guyyaa irraa irkaa ba'a. Irkaa baatee hojjechuu jalqabda. Irkaa baatee jaarrachuu jalqabda. Irkaa baatee gaa'ila qabadda. Irkaa baatee nagaa argatta. Irkaa si baasee. Hafuura garboonfataa waggaa. Hafuura isa haora. Amma namicha kana mo'uudhaaf maal gochuu qaba? Cheestii fiduu qaba. Kanarraa kana beekaa adii namichi kun hin mo'amu. Amma akka isaan ta'a jechuudhaaf ganaa waggaame kana fudhata. Ani immoo na hin furdadhu. Ina keessaa furdaadha. Kanaaf namicha kana amma gaafa gadi qabu akka na godhe laata giddi na godhe achumaan akii koo akka jette. Haa ol kaase. Dibata akkasii fuudhee galta hara. Dibata akkasii fuudhee galta. Gassi qabuu dhufu. Ameen. Harka kee keessa galu. Gassi qabuu dhufu. Harka kee keessa galu. Si balleessuu dhufu. Harka kee keessa galu. Si balleessuu dhufu. Harka kee keessa galu. Hafuura garboonfataa Waaqayyo rukuteera. Garbummaa seexanaa jalaa sin baasa. Garbummaa seexanaa jala. Hiyyummaan cabeera. Cabeera. Waggaa. Hafuura quucarsaa. Isinirraa abduu gooftaa. Tajaajila tokko tokko miila walittiiti. Kanaafan akka jechaa deema. Namni warri kolfaa jirtan amiin janaa kolfaa. Hafuura garboonfataa jechuun isinitti hima. Hojiisa. Namni bitaattis mirgattis akka hin dagaagne godha. Maalan jedhe? Hin dhageenye isin. Hin dhageenye. Hafuurri kun maal jedha beektu? Naaf hojjetta malee hin hojjetattu. Dafqa kee nyaadha jedha. Har'a Yesuus dafqa kee jalloota harkaa baasa. Saba nanan harkaa fudhadha. Ana miti qabeessaa miti. Humni gooftaa Yesuus jalloota harkaa nagaa kee baasa. Hafuurri bara baay'ee sirga baafate lafaan rukutame. Waaqayyo sabni Israa'el saba kakuu qabu saba ta'eef mootichaanii mootii Gibxii sanaan gannaa dhiisii jennaan gannan gadi inni jedhe mee jaallattee gannan inni turani waggaa maayetta har'a wal lollee galla gara tokkotti wal deebifne sanyoo borii ganama silkiin naa bilbilamuu qaba maanni kan jedhamu nagadhiiseera. Namoota hafuura garboonfataan gadhiise nama baay'een beekan as keessatti. Har'a dallaan isaanii eebbaan guuteera. Suutuma jedhii harka ol kaasi. Inni bara baay'ee maatii kee hidhe. Inni bara baay'ee zarii kee hidhe. Garboonfatee kan jiru. Hafuurri kun humna maqaa Yesuusiin tufeera. Tufeera. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoo tokko naa baasi baatachuma gidduun dhiifama wajjin. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoo tokko. Dubbisi. Birmadummaatti akka nuyi jiraannuuf Kiristoos birmaduu nu baase. Kanaaf itti jabaadhaa dhaabbadhaa. Deebitanis waanjoo garbummaa jalatti hin qabaminaa. Mee nama
nama cina keessaniitiin hirkaa baatee taanti hin deebiin jedhin. Tokko tokko waldaadhaas haaleluyyaa jedhaa nagaa keessan akka qotiyyoo camadamteetti immoo deema waggaa Yesuus birmadummaatti akka nuyi jiraannu Yesuus maal nu baaseera eenyuun biroo nu baase eenyu mee sagalee guddaadhaan birmaduu baheera jira waanjoo garbummaa jalaa baheera jira har'a waan tokko nan kadhadha jalaa baatee galta har'a gaafa jalaa baate moo karaan dhaabbattu qabaan sin danda'u arrabis hin danda'u jechi jallootaas hin danda'u mee sagalee guddaadhaan nan danda'an jedha ofitti raajaa nan danda'an jedha birmadummaa akka nuyi jiraannuuf Kiristoos birmaduu nu baase karaa Kiristoosii you are free bakka bilisa baaneerra mee qabadhaa boqoo keessan waanjoo isin irra jira mee warra isin irra jiru hin jiru miti mee al tokko haadha baddaa of ilaalaame namatti isin hidhee jira moo ofii ofiitanii jirtu gaafinaan deebistanii fatanaa dhibba keessa nama si biraatiin ofii ofiitee tamoo nama si hidheeraa akkamii erga Yesuus kan argatteedhi numa guungumtaadhi inuma hiyettaadhi waraaneeran jedhi hin galtani har'a kwa birmadu hidhamtanii jirtu moo hiikamtanii jirtu ama barsiisaa haadha warraa isaanii wajjin wal bira jiru waliitanii jirtu moo hin jirtan mee deemaame namnis deemaame achoo deemaas deemaa wombarii yoo cabsitan nan kaffala hin cabsinaan nan qallade ishi gara barbaadanitti deemuu dandeessu alkool kaasiga guyyaa har'aa jalqabee balballi hojii cufame banameera narkaa fudhadhu maqaa Yesuusii balballi tajaajilaa banameera balballi guddinaa banameera inni si hidhe sirraa citeera inni si garboonfate sirraa citeera namni amane tokko lutaalee narraa citeera haa jedhu noora maati haqiqa 13:17 mootiin Gibxii jara yommuu gadhiise karaan biyya Filistiyaa keessaa baasu dhiyoo yoo ta'e iyyuu lolli yoo isaanitti ka'e jarri gaabbanii biyya Gibxiitti akka hin deebineef Waaqayyo achirra isaan hin geessine Waaqayyo kanaaf akka jarri karaa lafa onaa keessa ba'ee gara galaana diimaa dhaqu irra naanna'anii adeeman godhe Israa'eloonni mi'a lolaa akkuma hidhatanitti biyya Gibxii keessaa ol ba'an ameen ameen maal akka hidhatanitti mi'a lolaa akka maal ta'anitti nama cina keetii qabi hidhannoo kee jabeeffadhu qimmiidhiitti hidhannoo kee jabeeffadhu ishi Yoosef Waaqayyoon ogumaan isin hin yaadata isin immoo yommus lafee koo asii fuudhaa ba'a jedhee Israa'eloota jabeessee waan kaksiiseef Museen lafee Yoosef fuudhee ba'e jarri suuqootii ka'anii Etaam qarqara lafa onaa buufatan Waaqayyo akka isaan halkanii fi guyyaa adeemuu danda'aniif guyyaa utubaa duumessaatiin isaan dura adeemee karaa isaanitti argisiise halkan immoo Maatewos halkanii guyyaa akka isaan maal ta'aniif adeemaniif mee sagalee guddaadhaan halkanii guyyaa akka isaan deemaniif jedha alkool kaasi inni si ari'atu hamma galaanaan nyaatamutti alleluuyaa hamma inni daaraa ta'e si biraa deebi'utti ibsaa Waaqayyoo si faana jira si faana jira si faana jira mee namni amane tokko na faana jira haa jedhu nama dinqa hojii Waaqayyoo guyyaa maaliin lolaaf Waaqayyo guyyaa maal godha utubaa duumessaatiin guyyaa jechuudha halkanoo halkan immoo utubaa abiddaatiin isaaniif in ibse akkasitti isaan hin geggeesse akkasitti maal godhe isaan hin geggeesse bara kana maal si godha beektaa gooftaa utuma asiin bookkisu siin galu utuma asiin bookkisu fuuldura keetiin ifa asiin ifa si geggeessa mee ifa Waaqayyootiin marfamee jira jedha xalayyaan isinitti barreeffame ganama kana cirameera
nan nageenyesi xalayyaa hospitaalaa kaanseriin si keessa ka'a dhibee akkasiin si keessa ka'a kan jedhe Yesuustu dide ata jirta mana keessanii maatii keerraa hidhaa hiikaa jira maaliif seete Waaqayyo si geggeessaa jira mee sagalee guddaadhaan hirkadhaatii Waaqayyo na geggeessaa jira jedha guyyaa koo akka aduun hin guune fakkaatamu duumessa ameen duumessa jedhame yaadatti yoo ta'e gaafa aduun gar malee nama gubu yeroo duumessi dhufu maal nama ta'a nama qabbaneessa isa furdaa akka keetii kanaaf immoo gaariidha sitti na deddeebisa homaan ni har'a akkatiin dabqineef si gargaara maaliifi bakka akkasii maal godha duumessichi gaafa bu'u fedhu ishii isti fedhame baluunji jedha yeroo sin asii ufettan ajini wachi uwwachaa jira maayettan yeroo sin maayettan amma tokko manatti galee tokko amantii akkasii qaba utuma lolamu narra jira argiki jedha lolamu lolli isaa moo lola addaati ajaja baasee gooftaan koo murtootti kennee jedha daabiloos immoo yeroo sana daabiloos go'aaddanyaa eenyuti yoo jettan go'aaddanyaa warra guungumtuuti tokko yoo asii gale shiiniimti cabnaa namii maaloon cabnaa tokkonni shiinii ledhiisaa shiinii lakkinan qabu shiiniin mi'aayeera manuma keessaa waa warra gunnaa na gubdee waldaan olee dhufee qorumsa mana kana narraa dhumuu didee seetan immoo dhumuu didee nama cina keetii qabisniin kabajaa beektota baay'ina keessa jirtu gurguddoonni baay'ina keessa jirtu ogummaadhaan dhaamsan isinii qaba kana booddee haala xiqqoo laaltee boosatu hin taane utuu galateeffattu ifti tokko mana keessan seena siin galle utuu faarfattu gaaffiin bara baay'ee deebii argata siin nageenya osoma faarfattu balballi bara baay'ee cufamuu banamaa nama amiin jedhee fata'e Yesuus geetaan akkam jirtu galgala kaleessaa waa godhe mucaama nagaatti baannutu fayyaa keessanii maal jedhee jedhe mucichi mootu dhagaarra buusanii iyyuu hunduu gurri naga'u hunduu kakuu qaba kakuu baannee akkamitti duuna kakuu baannee jedhame hin ta'u kakuu baannee akkamitti duuna kakuu baannee akkamitti duuna kakuu baannee utuu baay'ee quba nutti yaadu dabarreerraa nuti dabarreerra utuu baay'ee duubatti nu eegu dabarreerraadha kakuu baannee akkamitti duuna kakuu baannee akkamitti duuna kakuu baannee akkamitti duuna kakuu baannee akkamitti duuna kakuu baannee ergaa baannee akkamitti duuna ergaa baannee akkamitti duuna ergaa baannee utuu baay'ee quba nutti nyaatu dabarreerra nuti dabarreerra utuu baay'ee duubatti nu eegu dabarreerra nuti dabarreerra utuu baay'ee quba nutti nyaatu dabarreerra nuti dabarreerra utuu baay'ee du'a keenya eegu dabarreerra nuti dabarreerra kakuu baannee akkamitti duuna kakuu baannee akkamitti duuna kakuu baannee isa booddee isheen na waamnaan hin kolfe sagantaa galateeffannaa wayii qabna galateeffannee rabne maannennaan harkisaas hin hojjetu ijisaas hin hojjetu naan kolfa keessa buuse dhannarra yuushif nan jenne ilaalee gaafa lamaffaa laalu mucaan nagaa dhugaa waaqayyo si lamaan erguma si argee fuulli feenaan jette amiin jedhame waa tuffadhaa bira darbaa alkool kaasi
inni ti sodaachaa jirtu kun sin nyaatu. Nan dhageenya sin. Inni ti sodaachaa jirtu sin nyaatu. Nu nyaateedhaa biraane sin nyaanne. Ajjirta sin nyaanne. Mee sagalee guddaadhaan kan biraa yoo ta'e maleedha. Inni sodaachaa waldaa dhufe kun nan nyaatu jedha. Inni ti sodaachaa jirtu kun sin nyaatu. Na nyaata. Jettee kan itti abdii itti kuttisu. No! Sin nyaatu maqaa Yesuusiin. Karaa ittiin eebba keetti baatu siifa ta'e. Waaqayyo akkana godhe. Mootii kanaanii mastanqaqaatti kenne. Saba kana gadhiisennaan gadinni sonnaan diddeereede. Gaafa qabe waan matireesii maaliitiin lola injiraan gadhiise. Injiraanni guyyaa meeqa lola dhattee beetti. Nama sibiraatiin Waaqayyo rakkisaa kee tuffatee ture. Injiraan itti gadhiisanii. Beeku galgala kana wantoota hooqaa bulu jira. Ani hin beeku dhugaa Waaqa. Ani galgala kana kurruufaan bulaa. Nagahuu gurri kee. Dubbii Waaqayyooti amiin jedhe. Mee warri ijoolleen daa'imni keessan halkan wareeranii bu'aan harka ol kaasaa. Kana rakkachaa jirtu ta'ee harka ol kaasaa. Daa'ima keessantu wareera. Kaadhaa baddaa. Daa'ima keessantu wareera bu'aa bula. Hirriba dhabdan. Isin dhuftanii dhugaa baatu. Kurruufa raftanii bultu. Ani hin beeku malee waan dhanna hooqachaa balbala dhufee koso jira. Isin harka keessa ol kaasaa. Daa'imni keessan mana jiraata isa ol kaasaa. Humna maqaa Yesuusiin hafuura daa'ima keessan doorsisu gab godheeraan. Gab godheeraan. Gab godheeraan. Daa'imoonni keessan nagaatti rafanii bulu. Hafuurichi immoo nagaa dhabeera. Galateeffadhaa Waaqayyoodha. Dhoora. Gadinni sonnaan injiraanitti. Lafti injiraan diina keeti. Qilleensi injiraan fakkaata. Girgiddaan manaa injiraan fakkaata. Nageenya si. Nageenya si. Wanti isaan irra kaatanii buna dhugan illee injiraan ta'e fakkaata. Shiiniin illee yoo bunni jiraateen beeku bara sana namni waanuma beeku haasaa waa'ee bunaan haasaa bunan jaalladha sabee ta'e famiin jedhama. Rakkisaan. Qoda bukoon maaloodha? Injiraan ta'e maatiin beeku qoda bukoon jira ta'e beeku. Hin dhabamu warra sana. Waan hundumaatu maal ta'e injiraan arga ol kaasi. Ija kee walirra buufadhu. Humna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hafuura mandara kee keessa taa'ee bara baay'eedhaaf hirriba si dhoowwate galgala kanaa jalqabee boqonnaa dhoowwadheera. Ani hin beeku qarxaasaatti gadhiiseera. Narkaa fuudhaa saba nanatti gadhiiseera. Qaajaa bultumna maqaa Yesuusiin itti gadhiiseera. Itti gadhiiseera. Galateeffadhaa gooftaa. Kanii biraa immoo fatteetti gadhiise. Fattee beektu? Fattee jedhame. Beektu fattee? Boorri baatu. Fatteen guyyaa meeqa dullaa fudhattee lola irratti? Beektaa seera lola irratti dhabu. Fatteedhaa? Amma fattee irratti amma muka argitee miila maal goota? Tuffatteedhaa furdaan keetii kun mura kisaadha diina kee Waaqayyo haa rukutu. Fatteen lola dhaqe. Gaafachi waan guddaa miti fatteedhaan lola. Galataan baamo'icha jira dura keessani. Qalee wal nyaata walitti nam'ee diinni keessani. Nama cina keetiitiin rakkisaan kee wal nyaachuu jalqabeeranii. Tureera waggaa tokko guuteera. As ilaalaa. Naannaa nama 15 ta'u. Walgahii ta'a. Isaan miti gaa isaan nama gaariidha. Walgahii akkamiti yoo jettanii gurbaa kana sirreessuu qabna jedhan. Tokkochuma keessaa dhufeetu of eeggadhu naan jedhe. Maal godhi? Maa'ennaan dafii gali naan jedhe. Maqaama Yesuusii. Isan dur 12 galu tokko nan galan jedhe. Meeqaani? Dubbiin isiniin galu. Isan dur meeqaan galu?
meeqaan galuu yaa tasfaa'e tokko yoon galarii fidhashi sa'aatii lama karaa irratti hin ta'u amiin jedhaa gaha achumaan sitti meera naan jedhu ammas achuma gidduu aba'ee natti dhufu maaluman isaan godheen jedhee hin beekuu afaan ingiliziñaa ta'e hin beeku afaan haaraan seenaa kan garaa garaa beekare namichi nama cina keetii qabi hamma guyyaan darbutti jedhi obsi jedhi darbatamuun jiraa jedhi timitin biliis gatamuun jiraa jedhi hamma Yesus dhufee lafaa si kaasutti jedhi obsi jedhi hin ariifatina hin lolatina Waaqayyo isinii lola obsaa miinan obsa jedha dhaabbatanii dhaabbachuun ta'urraa dhaabattee waanumati jettee eega malee hin deemu ana ariifadhe jedhame iddoo dhaabbatanii dhaabbachuun ta'urraa dhaabattee waanumati jettee eega malee hin deemu ana ariifadhe iddoo dhaabbatanii dhaabbachuun ta'urraa dhaabattee waanumati jettee eega malee hin deemu ana ariifadhe iddoo dhaabbatanii dhaabbachuun ta'urraa dhaabattee isti hafuura Waaqayyo keessa galcha waanumati jettee eega malee hin deemu ana ariifadhe Afeen dura isaatti dhiirse waa baay'een isaatti dhiise of amansiise waan godhu qabaam nan beeka waan godhu qabaam nan beeka eesuma neega akeeka qabaam nan beeka akeeka qabaam nan beeka eesuma neega Afeen dura isaatti dhiirse waan baay'een isaatti dhiise of amansiise waan godhu qabaam nan beeka waan godhu qabaam nan beeka eesuma neega Iyesuus gooftaadha yaa nama bara baay'ee boosse naa bari'uu didee asumaan cufame galmee koo dhokatee jette galmeen kee amma ilaalama Haleluuyaa amma dhumaatti ati amanamaa ta'ii amanamaa ta'ii amanamaa ta'ii kiyyoo foon keetii gati addaan naaf bayii addaan naaf bayii addaan naaf bayii aan immoo gonfoo ulfinaa sii fideen dhufaa yemmus wajjin darbinaa yaaddoon kee nafaa yaaddoon kee nafaa harka kee ol kaasi humna maqaa Yesuusiin yeroo sii bari'u haa ta'u waa'ee maatii keetii bo'aa kan jirtu imimmaan gaddaa kan mana kee godhe Waaqayyo nan argu kan jette ganama kana dukkana keessatti ni si argu Waaqayyo gara kee dhufeera sagalee keessan ol kaasaa Waaqayyo naa lola jedha galateeffadhaa as ilaalaa akka gootanii nagaatti kakuun keessan akkasii raawwatu barbaaddu mee warri kakuu dhugaa isinii galadhaa hin barbaaddu na dhagaa tokkitti hin lolatinaati Waaqayyo maqaa isaatiif jedhee isinii lola Isaa akkasin jedhina anuu balleessine anuu akkas nama hin goone maanni hin jedhin itti kennii bira darbi gaafa san abbaan kee xalayyaa kee dubbisa abbaan keenya gara laafeessa yeroo waraanan dubbateera akkas jedhe homaan beekaniiti isaanii fi dhiisii akka ol kaasaa inni kun laphee keessanitti seenu isammaan isinitti himudha kana booddee walga'iin sunii Waaqayyo koon galee gaafadhe akkas naan jedhe Waaqayyo cal jedhi
walittan deebisa. Dhugaadha yeroo as dhaabannu yeroo as utaallu ayyaanni Waaqayyo nu galgeeti malee osoo foon keessa ta'e hin danda'amu. Kanaaf obbolaa koo bara kootti waan nu badhee qaba. Namoota gaarii isinii godhan duwwaan jaallatinaa. Akkuma sagaleen Waaqayyoo jedhu isa kana warri biyya lafaa iyyuu godhu. Dhaamsan isinii qabu. Boolla naa qotan jettee boolla qotu. Kadhadhuuf abbaan firdii Waaqayyoodha. Amantiidhaan akkas jedhaa abbaan firdii Waaqayyoodha jedhaa. Wambarii tokko naa kennaan. As ilaalaa. Hin amantu miti ergaa namoota hundumaati. Humna maqaa Gooftaa Yesuus bara baay'ee eebba keessan irra kan taa'e umurii guutuu hin ka'u kan jedhe hin ka'u irra taa'ee nyaadhe kan jedhe harka keessan ol kaafadhaa ergaa kana fudhadhaa humna maqaa Yesuusiin teessoo isaa jala galagalcheera. Galateeffadhaa dhiisaa. Waaqayyo saba kakuusaa sababa ta'e Waaqayyo biyya aannaniif damma baasutti isaan fuudhee saba deemaa jiru. Waaqayyo kakuu sababii qabuuf saba kana karaatti hin galle. Waaqayyo karaatti si biraa nafu. Waan amma jalqabde kana dhugaadha karaatti nafu. Sababiin isaa kakuu qabdaati. Waaqayyo galata haa fudhatu. Dha'icha kurnaffaatti isa dhumaa Gooftaan ammas naqaqeyaatti kennee mootiin sun saba sana gadhiise. Yeroon kana booddee namoota qophaa'oo ta'aniif namoota oduu itti baay'atu hin jenne namoota Waaqayyoof adda ba'aniif ameen. Namoota jal'inarraa goraniif yeroo itti hiikamtanii gadhiiftan isinii ta'eera. Inni umurii guutuu isin garboomfate isin biraa citeera. Mee sagalee keessan guutuudhaan ani Waaqayyoofan hojjedha jedhaa. Yeroo dheeraadhaa fi sirriitti na dhaggeeffadhaa. Please mureera. Hin hojjennaa harki keenya duwwaadha. Hin fiinnaa harki keenya duwwaadha. Eebban dhabe jedhe. Egaa abbaan koo hafuura bara baay'ee dafqa kee nyaate kana. Yaada foonii keessaa ba'a. Jireenya namaa cabsite karaa baaftaan jireenya namaaf laata cabsite karaa baasta jireenya namaaf laata cabsite karaa baasta jireenya namaaf laata cabsite karaa baafta jireenya namaaf laata cabsite karaa baafta jireenya namaaf laata cabsite karaa baafta jireenya
jireenya namaaf laatta namaaf laatta cabsite karaa baafta jireenya namaaf laatta namaaf laatta uffeeyya Yesuus ko natti tolta uffeeyya Yesuus ko natti tolta dammanan irra caalaa natti mi'oofta 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 jaalallee koo sin jaalladha afaan baneetanoo si faarfadha michuu gaarii amanamaa sinammoo eegalee waan hundumaa jaalallee koo sin jaalladha afaan baneetanoo si faarfadha michuu gaarii amanamaa sinammoo eegalee waan hundumaa jaalallee koo sin jaalladha afaan baneetanoo si faarfadha michuu gaarii amanamaa sinammoo eegalee haleluuyaa ኢየሱስ ጎታ karaa ኢየሱስ ጎታ safuu jennaan maqaasa galaana waaqayyo kadhadhaa garbittii kana waaqayyo ishee gargaaru barbaade. Silaala ishee afuura waaqayyooti irra jira. Sirriitti dhagaa beektu magaalaa keessa deemuu dandeessu. Miila kanaan dhibeettiima kanaa qabamte achi geessanii as geessanii akka dadhabamu jalloota bira xalayyaa baheeftu jira. Waaqayyo immoo mucaa koo oolfadheera naan jedheera. Ameen. Jadi ammas deemam fiigi been gooftaan si gargaara been galateeffadhaa waaqayyoodhaan deem kot deemi maqaa keessa deemi irra deemi jawwicha irra deemi
deemi irra maqaa Yesuus jawwicha irra deemi irra deemi irra deemi irra deemi irra deemi irra deemi maqaa Yesuus Kiristoos galateeffadhaa Waaqayyo. Ishi harkatti qaba harkatti qaba Waaqayyo kee jedhaani inni itti yeroo hundumaatti boossu du'a tasaa naafummaa tasaa si oolcheera si oolcheera mana kee irraa jireenya kee irraa gadda dabarseera gadda dabarseera galateeffadhaa Waaqayyoodhaan. Noori as ilaala galanni Waaqayyoof haa ta'u Waaqayyo biyya aannaniif dama baasutti taphanni fuudhee deemaa jirtu mormiin itti baay'ata yeroo baay'ee eebbi guddaan fuuldura kee jiraannaan lola guddaa jira maalan jedhe amma nan beekamu na ilaala gisa boleessa ko maaf lolamtu beektu baga lolamtanisse waan furdaa jira kanuma riizaaltiin isaa maaloodha waan furdaatu jira jabaan waan dhigeessi gargaaraa jira akka kufteetti iyyuu nama hafu midiyaati Waaqayyo gidduu galeera. Akka jedha Ish gooftaan galata fudhatu. Yesuus gooftaan. Hingaam jedhama. Hingeessu moo hingeessa? Mee warri hin geenyetta? Cabsaa diigaa. Cabsaa diigaa. Kudha afur sana dubbisi maati? Waaqayyo yommus Museedhaan garagalanii Xiyaarihooti dura Migdoolii fi Galaana Diimaa gidduu Ba'aal Zeboon fuula duraan akka buufataniif Israa'elootatti himi. Isin hundumti keessan fuullee isaatiin gara galaanichaatti hin buufattu. Mootiin Gibxii Yoona lafti onaa naanna'ee karaa itti cufee Israa'eloonni biyya keessa naanna'anii jooraa jiru jedhee in yaada. Rakkisaan kee tokkoof isa dhumaa si dhiibee itti cufeeratu jedhu utuu as hin deebiin balbalitti cufama. Ilaala Waaqayyo kakuudhaan saba kana fuudhee deemaa jira. Inni kakuu hin qabne garuu waa'ee maalii haasa'a? Waa'ee joonja'uu haasa'a. Sabni kun joonja'aa jiru. Saba kana harkaa karaan badeera. Mee sagalee guddaadhaan karaan harkaan banne jedhaa. Mee warri karaa isii hirkaan banne karaan irra buute kun karichi dhugaa Yesuus Kiristoos isii hawwaadhaa. Mee karaan irra jiru jedhaa karaa sirriidha jedhaa kanaaf iyyuu jedhaa natti hin dukkanaa'u jedhaa isinitti hin dukkanaa'in ameen. Ani immoo mooticha garaa isaa nan jabeessa innis faana dha'ee isinin hordofa. Ani mootichaa fi loltuu isaa hundumaa irratti ulfina nan argadha. Lolli baranaa isa dhumaate isa wal dhoofin hin jenne lola afuura bakka naa raawwateera naa dhumeera jenne Waaqayyo al tokko beekaa dabarseetti si kenne erga dabarseetti kennee immoo siin ulfina argata. Waaqayyo gaafa Daani'eel darbatamee afaan leencaa bu'e hin wallaalee Waaqayyo al tokko Waaqayyo gaafa haalli nutti ulfaatu cal jedha. Callisuu Waaqayyo moo badiisaa miti jireenyaaf. Waaqayyo maaliifitu mooticha mataa jabeesse beektu? Tokkoof isa dhumaa biraa shanya'uudhaaf harka ol kaasi. Wanti umurii guutuu mataa jabaatee si duukaa deeme humna sagalee kanaatiin citee si biraa hafeera. Mee amantiidhaan citee na biraa hafeera jedha.
galateeffadhaa waaqa keessan eeshi maaltu Ani immoo mooticha garaa isaan jabeessa innis faana dha'ee isinin hordofa. Ani mootichaa fi loltuu isaa hundumaa irratti ulfina nan argadha. Warri Gibxii sani Waaqayyo akkan ta'e kanaan beekuudhaaf jiru jedhe. Warri Israa'el akkuma isaanitti himameen godhan. Sabni sun baqatee ba'uun isaa mootii Gibxiitti yeroo himametti inni fi hojjetoonni isaa waa'ee saba sanaaf kan yaadan geeddaramee sabni Israa'el nuuf hojjechuu dhiisee akka adeemu gochuun keenya kun maali jedhan. Kana irratti mootichi konkolaataa isaa qopheeffatee loltuu isaas fudhatee konkolaattota fu'aman 600 konkolaattota warra kaan hundumaa irras ajajjuu duulaa naqatee fudhatee ka'e. Waaqayyo yommus mootiin Gibxii mataa akka jabaatu hin godhe. Mootichi Israa'eloota warra eegumsa irree cimaatiin adeeman sana in hordofe. Warri Gibxii fardeenii fi konkolaattonni mootichaa hundinuu abboonni fardeenii isaa loltoonni isaas jara in hordofan. Galaana bira Phihaaros dura fuullee Ba'aal Zefoon buufatanii utuu jiranis isaan hin qaqqaban. Yeroo mootichi isaanitti dhiyaate Israa'eloonni ol ilaalanii kunoo warri Gibxii booddee isaaniitiin isaan hordofaa dhufan argan. Yommus Israa'eloonni guddaa sodaatanii gara Waaqayyootti iyyan. Museen immoo biyya Gibxii keessaa iddoon awwaalaa waan hin jirreef as lafa onaatti akka dhumnuuf nu fiddee inni ati biyya Gibxii nu baafte kun maal nurratti hojjechuu keeti? Wanti nuyi kottuu nu dhiisi warra Gibxiif garba taaneen hojjenna jennee Gibxii keessatti sitti himne isuma kana miti hiree nuyi lafa onaa keessatti dhumuu irra warra Gibxiif hojjechuu nuuf wayya ture jedhan. Museen immoo saba sanaan warra Gibxii warra har'a argitan kana deebitanii akka kanatti lammaffaa waan hin argineef hin sodaatinaa. Jabaadhaa dhaabbadhaati har'a gocha Waaqayyoo isiniif hojjechuudhaaf raawwatu ilaala. harka ol kaas hafuura bara baay'ee sun marme tokkoof isa dhuma narkaa fudhadhuu gadi tokkoof isa dhuma Waaqayyo rukutee si biraa deebiseera. Mee sagalee guddaadhaan Waaqayyo rukutee nu biraa deebiseera jedha. Kaa dhaabadhaa. Eegaalaa baaboolaa jeelaa baa. Mee namoonni Waaqayyo milikitaan naa wajjin ta'uu qabattan harka keessan ol kaafatan. Waaqayyo akkas naan jedhe dhalootan harka jal'ootaatii eebba isaanii baasuu qaba. Akkas jettu yaa Waaqayyo jedha isa bara baay'ee na qabe kana isa bara baay'ee na rakkise kana tokkoof isa dhumaa waan na biraa kuttuuf ani sin galateeffadha. Oluma kaastorka keessan ija keessan walirra buufatu nama isin bira dhaabbatutu kukkufama. Yeroo isaan kufan isa bara baay'ee isaan rakkise biraa kufa. Oluma kaasu qaxxira ol kaasa. Dhukkuba haa ta'u hiyyummaa ta'u abaarsa ta'u zimmi jedhaas zimmi jedhaas zim 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 jedhaas gooftaan waa dhageessu namoota kakawwee sirra bu'uura warri kun warra seexanni eebba isaanii bara baay'ee nyaate dargaggoota bara baay'ee joojjesse dhukkubaan rakkise dhukkuba coggaarraa haa ta'u danda'anii hin dhaabbatan abaarsa ta'u eeyyee danda'anii hin dhaabbatan umurii guutuu warra rakkataniidha warri kun umurii guutuu warra rakkataniidha. Qaxxilaas seexanni kan xaxe danda'anii hin dhaabbatan danda'anii hin dhaabbatan. Cal jedhaas har'a gooftaan wajjin hojjedha naan jedhe cal jedhaa cal jedhaa cal jedhaas cal jedhaa cal jedhaa hafuura hamoota biraallee kan itti ergame
dhiiga isaanii keessa dhibeen kan jiru baasaa miilla isaanii jala raafama danda'anii dhaabbatanii gargaaraa baasaa jiru danda'anii dhaabbatan seexanni bara baay'ee kan rakkise zariirra hurqaa lichaanii kan rakkatan mana isaanii keessatti boqonnaa kan dhaban danda'anii dhaabbatan hin dhaabbatu hin qabaase gana hojjetanii duwwaa kan ta'an hin agartu baasaa dargaggooti baay'ee qabaase namaaf hin jiruus ganaadha ija keessan duwwaa walirra buufadha na biraan darbin jiraa keessanitti balballi kan itti cufame waaqayyotu hojiirra jira gubaa'ee guutummaa keessaa isin gargaaraa jira danda'aniin dhaabbatan hin hojjetu naman ta'an kallattii hundumaatiin naa darbuu dide jedhu manan jiraadhu keessatti nagaan dhabe jedhu danda'aniin dhaabbatanii dhibee duddaatiin dhibee miilla keessaa kan nyaatu danda'aniin dhaabbatanii naa qabi ishees qaba warri mucaa baattan gidduudhaa ol kaa'aati gidduu abaa ammayyuu ganaadha nama ilaasifaa waaqayyo si gargaara gurbaa si gargaara gooftaatu qabaani naa qaba ganaadha ammayyuu ganaadha obboleettii kana immoo hin maraachitu qaruma maraattu isheen hin maraattu kakuutu irra jira hin maraattu qaxxidhaas ganaadha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos jedha wanti bara baay'eedhaaf na qabee raafameera jedha raasa ammayyuu maqaa Yesuus maqaa gooftaa Yesuus raafameera jedha warra asirra jirtan kun kaachoon ol kaa abbaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin harki duwwaa ta'e eebba fudhatee agalu harki duwwaa ta'e eebba fudhatee agalu nama cina keessan jirurra kaa harka keessan ibiddi hafuura waaqayyoo isin gidduu darbu ibiddi hafuura waaqayyoo isin gidduu darbu isin gidduu darbu duwwaa kan taatan eebbaan isin guuteera maqaa gooftaa Yesuus eebbaan isin guuteera noora gooftaan isin eebbisu